Gongorri guddaan yeroo hedduu manneen nyaataa hedduu keessatti mul'atan tokkoffaratti qulqullina. Mi'aawa qofa osoo hin ta'in nyaata halaala. Halaala qofa osoo hin ta'in qulqullina kan qabu. Namni dhiyeessu nama qulqullina qabu. Manni ati itti dhiyeessitu mana qulqullina qabu. Meeshaan ati itti dhiyeessitu ka qulqullina qabu taanaan matumti isaatu ibaadaadha. Qabeenyi ol aanaan addunyaa kana gubbatti ilmi namaa qabu. Kahuma tokkoon hin sharafamne, hin bitamne yeroodha. Mana nyaataa garii nyaata daqiiqaa 15tti hojjetamee dhiyaachuu qabu. Sa'a tokko guutuu irratti fixuun maamiloota kee akka si harkaa bittineessu keessaa tokko inni sadarkaa duraa irratti. Mana nyaataa biyya keenyaa keessatti immoo rakkoon guddaan sagalee muuziqaati. Muuziqaa ta'e yookiin nashiidaa ta'e humnaa ol kaasanii namni mataan isaa jeeqamaa rakkoo hamaa keessa seenu mana nyaataa hedduu keessa mul'ata. Manni nyaataa mana garaa qofaa miti. Mana boqonnaa sammuuti. Foon lafee hin qabne, lafee foon hin qabne, gogaa rifeensa hin qabneen keessummaa simatan jedha Oromoon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتوتا دلنا ما بنين سني وانت لبوك أبيتان الدنيا كانت تنجرات كيساتوكو سورة كيساتو سورني المناماتي في قدمو أكما كبجة إساف رب بلاته سورن إساف ديهاتو قبولي كبجة قدتا قباتشو قبا كان الرتي قويا هرقا قبتي توكو قباب سنه كوالين دبنو تا وان قويا دان شفت كينيا إرّاولو barbaachisummaa jireenya keenyaatiif murteessaa ta'e ilmi namaa bakki inni irraa nyaatu bakka lama tokko mana keessa jiraatu tokko immoo karaa gubbaa yookiin magaalaa keessa yookiin mana nyaata jechuudha. Nyaanni mana keessatti namni qopheeffatu dhimma isaati isa ilaallata. Garuu nyaanni hoteela yookiin bakka nyaatatti qophaa'u kallattiidhaan islaamummaa seeraa fi fayyaa addunyaatiin kan wal qabatudha. Biyya keenyatti baay'inaan mana nyaataa keessatti dogongoroota kallattii adda addaatiin kan mudatu jira. Biyya addunyaa hunda keessatti osoo mudatu biyyoota qulqullina irratti hedduun xiyyeeffannee seera hedduun kabajnee amantii hedduudha bakka hin qabne keessatti akkuma Afrikaa hedduu keessatti agarru jechuudha. Gaafii tokko si gaafadhaati akka fayyadama mana nyaataa tokko seentee baatutti mana nyaataa tokko si'a tokko seentee nyaattee wayita baatu. Mana sanitti akka lammatan deebine kan si godhe maali? Ati yaa abbaa mana nyaataa kan ilma namaa tajaajiluuf balbala kee bantee nyaata gabatti dhiyeessitu. Gaafa jalqaba mana nyaataa kee bantu ilmi namaa sitti ori'a, sitti fiiga. Gabaan kee oowwaa ture. Garuu adada guyyaan achi deemuun, jiin achi deemuun namni maaliif sirraa baqachuu eegale. Waan kana of duuba laaltee beektaa? Waan kanarratti islaamummaan seera lafa kaa'e qaba. Amantiin islaamaa amantii masjidaa qofaa miti. Amantii dhimma mana nyaataa gabaa keessa waan keessa kennaa fi sammuu kenna guyyaarraan fayyaa keenya waa hundaa wal qabatu amantii jireenya waan taateef seera kana wal qabsiifte waan lafa keessa qabdi. Dogongoroota guyyaa har'aa dubbachuu deemnu qabxiilee muraasa keessatti gabaabsina. Sanirraa dogongorri guddaan yeroo hedduu manneen nyaataa hedduu keessatti mul'atan tokkoffaratti qulqullina. Qulqullinni kallattii afurii wal qabata. Jalqaba irratti qulqullina nyaataa, lammaffaa qulqullina meeshaa, sadaffaa qulqullina mana nyaanni itti bilcheeffamu yookiin kushiinaa kichinii ka jennuun. Afuraffaan immoo qulqullina mana fincaaniiti. Wantoonni kunniin bu'uura mana nyaataatii fi maamila keetii wal qabatudha. Nyaanni tokko qulqullinaan yoo hojjetamne zayitiin isatti naqamu kan yeroon irraa dabre yookiin nyaatonni mi'eessituun atachi keessatti dabaltu kan yeroon isaa irraa dabru sababa yeroon irraa dabruudhaan baakteeriyaa uumu yoo ta'e nyaanni sun nyaata osoo hin ta'in ati dhukkuba gurgurattee mallaqa nama fuutee keessi kaa'ataa jirta jechuudha. Amantii islaamaa keessatti wayuharrimu alayhimul khabaa'ith wantoota fokkatoo ilma namaa rakkisan fayyaa irratti rabbiin isin irratti haraama godhee jira jedha. wanti tokko kama qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha idhaa harrama shay'an harrama thamanahu. Rabbi waan tokko yoo dhorke mindaa isa jalaa bahu yookiin gatii isa jalaa argamu yookiin bu'aa isa jalaa argamu hundallee haraama godhaa jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam.